haala mijannee fi haala mijachuu hin dandeenye keessatti waan hundumarratti Waaqayyo nu gargaaree Waaqayyo irree isaatiin gaarummaa isaatiin gara keenya ta'ee guyyaa irraa kana geenyeerra. Galanni Waaqayyo isa nu gargaareef haa ta'u. Yesuus Kiristoos inni bara baraan jiraatadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo qabadhee gidduu keessanitti argameera. Sagalicha Waaqayyoo kana wal wajjin ni ilaalla. Hin kadhannaa Waaqayyo karaa sagalee kana immoo waanjoo ulfaataa danqaraa sibiila boorrajjii kan ta'e jireenya keenya nagaa keenya dura kan taa'e eebba keenya dura kan taa'e deemsa tarkaanfii keenya dura kan taa'e Waaqayyo humna isaatiin hin cabsa. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos inni bara baraan jiraatadha. Hallelujah. Sagalee Waaqayyo gooftaa keenyaa kan wajjin ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irra kan jiru sagalee Waaqayyo wal wajjin ni ilaalla. Yesuus Kiristoos inni bara baraan jiraatadha. Ameen. Hallelujah. Kutaa kana keessatti kan ilaallu namoota bishaan beestaariyaa jedhamu sana keessatti balbaloota 5 keessa taa'anii fayyinna hiikamsa dhufuu ergama Waaqayyoo dhaloota eeggatan dhukkuba garagaraa rakkina garagaraa baatanii lafa sanatti galanii fayyisuu Waaqayyoo fi hiikuu Waaqayyoo dhaloota eeggatan argina. Akkasuma fayyuudhaaf jecha hiikamsa argachuudhaaf jecha furmaata argachuudhaaf jecha bishaan sana bukkee waggaa 38 ol kan taa'e garuu fayyee galuu kan hin dandeenye hiikamee gara manaa isaatti deebi'uu kan hin dandeenye baroota kan lakkoofsise yaadachuu gooftaa Yesuus Kiristoositiin hiikamee galuu isaa hin argina. Galanni Waaqayyo gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Hallelujah. Lafa kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee isaa baase. Gooftaan Yesuus Kiristoos nama kana waggaa baay'ee akka achi taa'e baree fayyuu barbaaddaa. Ergaa deemsa baay'ee waliin haasa'aniin booda algicha kee baattadhuutii ka'ee adeemee. Maaliif jenna rakkinne inni baatee lagicha bukkee taa'aa yookaan galaanicha bukkee taa'aa ture sana jecha tokkicha yookaan sagalee Yesuus Kiristoos isaa baasan irraa ka'e. Hallelujah. Sagalicha tokkicha gooftaan Yesuus Kiristoos jireenya isaa irratti dubbateen ka'iitiin algaa kee baattadhu adeemee. Arra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin Waaqayyo rakkina keessa gachisiisa. Waaqayyo dhiphina keessa gachisiisa. Waan itti dhiphattee furmaata dhabdee baachaa jirtu. Waan itti dhiphattee hiika isaa dhabdee itti waallalaa jirtu. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos furmaatan gara kee dhufa. Hallelujah. Mee Waaqayyo rakkina koo na gachisiisa jedha. Rakkina eenyumtu sirraa buusuu dadhabe. Rakkina beekumsi kee dandeettiin kee qabeenyi kee sirraa buusuu dadhabe. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos sirraa buusa. Hallelujah. Baattadhu adeemee. Rakkinni isaa jecha Yesuus Kiristoos dubbata sanaan irraa dhabame. Ergamicha eegee irraa dhabamu achi taa'ee irraa dhabamu kan dadhabe namoonni baay'een dhufanii duuba dhufanii fayyanii hiikamanii kan galan. Inni garuu sababbii humna dhabeef sababbii dafee lafa sanaa ka'ee achi seenuu dandeenyeef baroota lakkaa'e wanti baroota lakkaa'e harka kee yoo jiraate wanti baroota lakkaa'e jireenya keerra yoo jiraate maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ilmi Waaqayyo irra serkaa fuusa. Jeelaa taalaa booraatiyaa. Mee gaafii koof Waaqayyo deebii laateedha. Hallelujah. Rakkina keerra serkaa buusa Waaqayyo. Yesuus Kiristoos waan sirakkise waan si qabee sirra taa'e. Waan eebba kee qabee taa'e. Waan nagaa kee qabee taa'e. Waan abjuu kee qabee taa'e. Waan mul'ata kee qabee taa'e. Waan nagaa kee qabee irra taa'e sana Waaqayyo sagalee tokkichaa sirraa darbata. Hallelujah. Baattadhu algaa kee. Kaya amma lafa kanaa sigaa'e. Kaya amma barri ciisichaa sigaa'e. Kaya amma yarichi ciisichaa sigaa algicha kee baattadhu adeeme. Deemi amma namatti makamee. Namarraa adda baatee bakka kana kan bubbulte sigaa amma yarichi ka'umsatee. Amma yarichi kusiif yeroo ka'umsate yeroo adeemuti. Yeroo tarkaanfa
gammachuutiin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin haalan kallattii garagaran qabamtanii kan teechan laa karaa dubbii kana Waaqayyo hiikee gassi lakkisa. Jaalala dhala booradiyaa. Mee Waaqayyo hiikee ganna lakkiseedha. Dhukkuba keerra, gaafii keerra, gidiraa keerra maqaa gooftaa Yesuusin ni hiikamta. Kaayade. Haleluuyaa. Arra ka'uusiif hin ta'a. Arra ka'uusiif hin ta'a. Rakkina jirtu keessa, dhiphina jirtu keessa, lola jirtu keessa, yaaddoo jirtu keessa maqaa gooftaa Yesuusin hin kaatu. Ameen, ameen, ameen. Haleluuyaa. Mee ka'uunnaaf hin taa'edha. Yesuusin ni bara baraan gooftaan. Kaayade. Kaayatin illeedha. Bara baay'eedhaaf wanta ka'uusa dhoowwata san. Bara baay'eedhaaf wanta ol jechuusa dhoowwata san. Jecha gooftanii Yesuus Kiristoos. Jecha ka'e jedhu jireenya isaarratti dubbate. Jecha ka'e jedhu maalummaa isaarratti dubbate. Jecha ka'e jedhu namummaa isaarratti dubbate. Ka'ee adeemuu jalqabe. Maqaa gooftaa Yesuusin jireenya kee irratti hin dubbadha. Eebba kee irratti hin dubbadha. Fayyaa kee irratti hin dubbadha. Ikonomii kee irratti hin dubbadha. Jecha Waaqayyo isa jiraataa kana eebbi kee hin ka'a. Haleluuyaa. Wanti naafata jireenya kee irra yoo jiraate mul'ata keetu kennaa keetu abjuu keetu naafata haalan naafata yoo ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon ka'uu jalqaba. Jaalala dhala booradiyaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuus inni gooftaan ka'ee deemu. Ka'ee innis baroota baay'ee lafa ciise sana. Baroota baay'ee lafa yaadatamuu dadhabe sana. Baroota baay'ee waan irraa hiikamuu dadhabe sanarraa gooftaan ka'e jennaan ka'uu jalqabe. Arra maqaa Yesuusin sagaleen ka'e jedhu gara kee dhufa. Rakkina keessaa ka'e kan jedhu. Dhiphina keessaa ka'e kan jedhu. Lolama keessaa ka'e kan jedhu. Yaaddoo keessaa ka'e kan jedhu. Gara kee dhufeera. Ka'uun siif hin ta'a. Ka'uun siif hin ta'a. Ka'uun siif hin ta'a. Haleluuyaa. Ka'uun naaf hin ta'a jedhame Yesuus inni bara baraan gooftaa. Haleluuyaa. Gaafii garagaraa keessatti, rakkinna garagaraa keessatti, dhiphina garagaraa keessatti qabamtanii yaaddaa kan jirtan, waan lalamaa kan jirtan, arra sagaleen gara kee dhufeera. Sagalee maal jedhu? Ka'e lafa kanaa si ga'a. Ka'e dhiphina keessaa si ga'a. Ka'e yaaddoo keessaa. Ka'e dhukkuba kee keessaa. Ka'e kan jedhu sagalee Waaqayyoo dhufeera. Ameen, ameen, ameen. Mee sagalee Waaqayyoo gara koo dhufeera nan kaa'edha. Haleluuyaa. Dadhabbii koo keessaa nan kaa'edha. Yaaddoo koo keessaa nan kaa'edha. Dhiphina koo keessaa nan kaa'edha. Garamitti gara gammachuutti tarkaanfatta. Ameen, ameen, ameen. Haleluuyaa. Sagalichi kun humna sirratti hojjeta. Ameen. Yesuus inni bara baraan gooftaa.